Tole nagaanii fi araarrii jaalalliif tokkummaan hafuura qulqulluu nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoof jaallatamoo hordoftoota yuutuubii Buzee Tuubee jedhu jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon baay'ee nagaa gooti. Egaa isinis gooftaan gargaaramtanii nagaan keessan guutuu akka ta'e abdiin qaba. Waaqayyoo inni haala hundumaa keessatti nagaa keenya ta'ee haala mijannee mijeessee bararraa baratti dabarsee guyyaa har'aa nu lakkoofsisee haa eebbifamu. Guyyaa har'aa ga'uun waan salphaa miti, baay'ee namaatu guyyaa har'aa kana dhabe. Aniif isin immoo sababa guyyaa har'aa ga'uu keenya kan ta'e waaqayyoodha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Egaa warri jiraatanii waaqayyo galateeffachuun beekamu, waaqayyos immoo warra jirurraa galata barbaada. Namni jiraachuu keef guyyaa har'aa arguu keetti gammaddu, yeroo hundumaa gooftaa galateeffadhu. Sagalee waaqayyoos akkuma Filiiphoos boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti yeroo hundumaa gooftaatti gammada, ammas irra deebiin jedha gammada jedhe Phaawulos. Kana jechuun gadditus gammaddus argattus dhabdus yeroo hundumaa waan hundumaa keessatti gooftaatti gammadi. Haala jiraattu hundumaa keessatti gooftaatti gammadidha malee yeroo hundumaa gaafa jedhu sa'aatii 24 isa jedhu qofa irratti hundaa'aa miti. Yeroo hundumaa jechuun haala kam keessa jiraadhuuti gooftaatti gammadi, waaqayyoon galateeffadhu jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Tole egaa hordoftoota koo baay'ee jaalladhuu fi kabajuu hundumti keessaniyyuu akkamiin jirtu nagaadha mitiire? Gooftaa nagaa keenyaaf daddabalee galannaa ta'u jecha. Egaa waaqayyo isin haa eebbisu. Namoonni na hordofaa jirtan sabiskiraayibiidhaan laayikiin sheer gochuun maatiin naaf ta'aa jirtan eebbifamaa. Akkasumallee haaraa kan dhuftan weelkaam isiniin jedha. Egaa akkuma dhuftaniin immoo maatii yuutuubii koo ta'uuf sabiskiraayibii fi laayikii sheer gochuun na jajjabeessaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aan isiniin jedha eebbifamaa jecha. Guyyaa har'aa yaada gabaabduu qabadhee dhufeen jira. Innis immoo akka barnootaatti waan nu fayyadu jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya irratti hundaa'uun viidiyoo gabaabduu ishee isiniif qabadhee dhufeen jira. Hundumti keessanuu hamma dhumaatti hordofaa. Ana fayyadeera isinis hin fayyada jedhee waan yaadeef jechuudha. Namni dhaggeeffatee hojiitti hiikuudhaaf yaalee itti fayyadama. Isin fayyada. Gooftaan isin haa eebbisu. Innis macaafa qulqulluu gaafa dubbisnu jechuudha. Dubbisaa kan jirtanis ammas macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf kan karoorarra jirtan. Yaa macaafa qulqulluu yeroo hundumaa dubbifachuu qabna. Sagalee waaqayyooti, qajeelcha keenyadha, jireenya keenyadha. Garuu macaafa qulqulluu gaafa dubbistan wantoota beekuu qabnu wayitu jira. Sababni isaas muuxannoo bal'aa irraa argachuudhaaf waa'ee macaafa qulqulluu keenya kana gadi fageessinee beekuudhaaf wantoota arfan tokko wayiin isinitti himuu barbaada. Wantoota isinitti himu kana keessaa kutaan fakkeenya fudhadhee isinitti himu macaafa kakuu haaraa keessaa tokko fudhadhee fakkeenyaan isinitti hima jechuudha. Kallattumaan mata dureen keenya macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf wantoota arfan kana beekuu akka qabnudha. Isaan keessaas macaafa qulqulluu boqonnaa tokko fudhannee gaafa dubbisnu wantoota 4 beekuu qabna. Macaafa qulqulluu akkasumatti fuunee waliin gadi daddabarsinee akka gaazexaatti dubbisuu qofa otoo hin taane tartiiba macaafa qulqulluu ittiin dubbisnu beekuu qabna jechuudha. Kana jechuun seera otoo hin taane karaa nuti ittiin barnoota bal'aa argannu jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa tokkoon dubbifna jennee gaafa banamnu macaafni keenya egaa macaafa 66 kakuu moofaa fi kakuu haaraanii, kakuu moofaan 39, kakuu haaraan 27 akka ta'e hundi keessanuu hin beektu. Isaan kun hundinuu lukkisii mataa isaanii danda'aniif boqonnaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf irra kakuu haaraa keessaa wangeela Maatiyos dubbifannaa haa jennu. Wangeela Maatiyos dubbifachuudhaaf akkuma macaafa isaanii gaafa macaafa dubbifannu kinoo akka namoonni tokko macaafa cufanii har'a waaqayyo maallaan jedha laata jedhanii
kallattumaan gaafa macaafa dubbisan jecha isaaniitti dhufe sanaan yookiin kan gaddan hin jiru kan gammadan illee hin jiru. Inni kuni tartiiba qo'annaa macaafa qulqulluu miti, kun ofiin taphachuudha. Macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee kan jiru hundinuu ergaadha, yeroo itti gara kee dhufuu qaba. Kanaaf gaafa macaafa qulqulluu dubbisnu seera beekuu qabnu tokko macaafa qulqulluun dubbisaa jiru kuni maal jedha jennee fuula tokko kaasnee amma dhumaatti dubbisuu osoo hin taane wantoota afur beekuu qabna. Isaan keessaa tokko kuticha eenyutu barreesse? Kutaan amma dubbisaa jiru kana yookiin kutaan dubbisuuf deemu kana eenyutu barreesse? Inni lammaffaan immoo kutaan kun eenyuuf barreeffame? Tokkoffaan eenyutu barreessedha? Lammaffaan immoo eenyuuf barreeffamedha? Inni sadaffaan immoo kutaan kun yoom barreeffame? Tokkoffaa eenyutu barreesse? Lammaffaa eenyuuf barreeffame? Sadaffaan immoo kutichi yoom barreeffame? Arfaffaan immoo mata duree guddaan macaafichaa maal kan jedhudha? Macaafni kutaalee arfan kana keessa darbamee gaafa dubbifamu akka salphaatti nuu galuu danda'a jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya banannee fakkeenyaaf irraa wangeela Maatiyos waliin ilaalla. Wangeela Maatiyos dubbisuudhaa fi wangeela Maatiyos kana eenyutu barreesse jennee jalqaba irratti beekuu qabna. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyostu barreesse. Kana jechuun macaafa wangeela Maatiyos eenyu akka barreesse seerota arfan keessaa tokko barreerraa jechuudha. Egaa wangeela Maatiyostu barreesse jennee barre. Lammaffaatti yoo ceenu immoo wangeela Maatiyos kana Maatiyos eenyuuf barreesse jennee beekuutu nutti jira. Eenyuuf barreesse jennee beekuu jira. Sadaffaa immoo kutichi yoom barreeffame jennee xiinxaluutti dhufna. Inni arfaffaan immoo mata duree guddichi wangeela Maatiyos maal kan jedhudha isa jedhu. Egaa wangeela Maatiyostu barreesse. Isa lammaffaa irratti immoo kutichi eenyuuf barreeffame kan jedhu kan inni barreessee fi saba Yihudaatiif eenyuuf barreesse kan jedhu saba Yihudaatiif barreesse. Sadaffaan immoo macaafni kun yoom barreeffame yookiis bara kam barreeffame kan jedhu dhaloota Kiristoosiin booda bara 50 hanga 60tti kan barreeffame. Wangeela Maatiyos kan barreesse saba Yihudaatiif barreesse bara kan barreesse dhaloota Kiristoos booda bara 50 hanga 60 gidduutti barreesse jechuudha. Inni arfaffaan immoo mata duree wangeela Maatiyos inni guddaan maal kan jedhudha? Iyesuus mooticha kan jedhudha jechuudha. Amma waa'ee macaafa qulqulluu dubbisuudhaaf wantoota afur beekuu qabna. Kana ilaalaa jirra. Tokko maal beekuu qabna? Kuticha eenyutu barreesse? Lammaffaa eenyuuf barreeffame? Sadaffaan immoo bara kam barreeffame? Arfaffaan immoo mata dureen guddicha macaafa kanaa maal irratti hundaa'a? Maal jedha isa jedhu beekuu qabna jechuudha. Kanaaf wangeela Maatiyos kallattumaan boqonnaa tokko, boqonnaa sadii, boqonnaa afur fudhannee lallabuu osoo hin taane gaafa lallabnu wangeela Maatiyos akka barreesse beekuu qabna. Eenyuuf akka barreesse saba Yihudaatiif akka barreesse beekuu qabna. Kan inni barreesse immoo bara 50 hanga 66 dhaloota Kiristoos booda. Mata dureen wangeela Maatiyos kun immoo Iyesuus mooticha kan jedhudha jechuudha. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 28 qaba. Garuu jalqaba irratti mata dureen Maatiyos ittiin barreessu jalqabe maa irratti hundaa'eeti? Iyesuus mootii akka ta'e irratti hundaa'eeti. Isa kanadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Seera uumamaallee akkasuma seera uumamaallee boqonnaa tokko hanga 50 kan qabu kuni eenyuun akka barreeffame, bara kam akka barreeffame, bakka meeqatti qoqqoodame boqonnaan 50 kuni bakka meeqatti qoqqoodame akka barreeffame illee yeroo biraa waliin ilaaluu dandeenya. Har'a daqiiqaa viidiyoo kiyya gabaabsuuf jechuudha. Walumaa galatti waan irra ilaalirraa waa hubattaniittu jedhee tana yaada. Kanaaf adeemsa kanaan macaafa qulqulluu dubbifachuu yaalaa isin jechuun jaaladha. Akkasuma wangeelli Maatiyos boqonnaa 28 kun illee bakka hedduutti qoqqoodamee akka barreeffame ni jira jechuudha.
yeroo biraas isa kanas waliin in ilaallati. Arraaf kan ilaalle kutaawwan qabxiiwwan arfan kana itti fayyadama waaqayyo isinaa eebbisu. Irra deebuudhaa fi mata dureen keenya arraa macaafa qulqulluu dubbisuuf wantoota 4 beekuu qabna. Isaanis tokko kutaa macaafa qulqulluu dubbisaa jirru kana eenyu barreesse, lammaffaan immoo eenyuuf barreeffame, sadaffaan immoo bara kan barreeffame, arfaffaan immoo mata duree guddaan macaafa kanaa maalidha kan jedhudha. Kanaafi wangeela Maatiyos fakkeenya fudhannee kan dubbifanne wangeela Maatiyostu barreesse. Kan inni barreesseef immoo saba Yihuudaadhaa fi sadaffaa immoo bara 50 hanga 66 dhaloota Kiristoosiin boodadha. Mata dureen guddicha wangeela Maatiyos immoo Yesuus mooticha kan jedhu waliin ilaalle turre. Hanga dhumaatti waan na wajjin turtaniif galatooma. Yoo isinitti tole immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kan isin fayyade hiriyaa keessan haa fayyadu. Yaanni koo kan isinitti tole immoo mallattoo laayikiitti naaf bu'aa. Yaada keessan immoo koomentii jala naaf ka'aa. Maatii haaraan immoo sabiskiraayib gochuun maatii naaf ta'a. Sabiskiraayibii keessan ol kan jettu kaawwadhaa please. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama baay'een isin jaaladha, isin kabajaa. Hafuurri waaqayyoo fi isin irra haa jiraatu.